tuffatama kan nu tole jechuun nu kabajnaanis kabaju kan nu kabajne kabaju sirri kamuu nu na akkuma beekamu guyyaa kaleessa magaalaa Chaayinaa keessatti xiyyaarri akka gubate akka seera abbaa alangaa tokko nu qaqqabee jira. Qaqqabuun isaa akkuma nu qaqqabetti waa maraayyuu qulqulleeffannee of biraan geennee jirra. Qaamota kanallee akka to'atan taasifnee jirra. To'annee harka keenya jala galfannee jirra. Xiyyaarichi kun akkuma gubatetti ta'ee namoonni xiyyaara kana akka gubatan taasisan yookiin immoo harka keessaa qaban dhibbatti namoota san akka murtee abbaa alangaa tokko qulqulleeffannee harka qabna. Qaamonni kunillee qaama eenyu akka ta'e poolisiin akka kana jala geellee poolisii eessarraa qaama kamirraa akka ta'e isiniif himna. Egaa akkuma beekamu xiyyaarichi kun akkuma gubatee qaama shanitti waan kana karaadhatu taasisee xiyyaarichi maaliif akka gubate taasise yoo jenne akka abbaa alangaa takka dibatamee ilaallu xiyyaarri kun kanaan dura dinnicha akkasumas immoo burtukaana waan adda addaa timaatima akkuma beekamu sababa adda addaatiin guzaarata yookiin immoo lola Itoophiyaa irratti ka'een biyyoota keessaa waan dhaabbatee biyyoota alaatirraa nu galchaa jira. Qaamni kun akka waan kana hin galchinee fi magaalaa Chaayinaa inni qorichoota kooroonaa adda addaa fayyadamuu fi waan nu fiduu fi shaneen kanumarraa kaatee xiyyaara kan akka gubduu taasifte. Wanta kana dhibbaan dhibbatti akka shaneen harkaa qabdu